Magaalaa miidhagduu magariisuu Sulula Qiinxamaa Adaamaa keessatti waa hedduu arguu dandeenya. Mee har'a immoo magaalaa sanaa ofii keenyaa keessa jiraannee jireenya keenya qofaaf waa'ee magaalaa sanaa faarsuu haasa'uu osoo hin ta'in keessummaa tokko isinii qabadhee dhiyaatee jira. Magaalaa sanaaf nama keessummaa ta'ee nama magaalaa sanaa garana dhufeetii waa'ee sirraa mul'isu tokko Sumayyaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Adaamaan siif keessummaadha moo situ Adaamaaf keessummaa? Anatu Adaamaaf keessummaa. Hayyee Adaamaan akkamitti keessummaa kana simachuu dandeesse? Akkamitti simataa jirti? Adaamaan bareeddu. Hayyee. Kan duraa caalis bareeddu. Hayyee. Akkan. Hayyee keessummaa Adaamaa irratti wanti argite akka yeroo alaa dhaga'anis immoo Adaamaan akkuma dhugaayyoo haasamu san dhugalleen akkasuma jirti. Yaa dhugaanis akkasuma jirti. Dhugaan akkam jirti? Hedduu bareeddi. Magaalaa miidhagduu Sulula Qiinxamaa jedhan duraan alaa yoo dhageettu gurri akkas dhageen fakkaate magaalaa magariitu jedhan. Dhugumatti magariisummaan sun hin jira moo? Inni jira. Maqama qofa moo haqumaan jira? Haqumaan jira. Hayyee magariisummaa isii irraa meeti wanti fakkeenya magaalaa biraatiif ta'uu dandeesseetu. Magaalota Oromiyaa hedduutu jiranii. Magaalota umriidhaan erga hundeeffamanii isii caalan fa'aa hedduutu jiru. Magaalaan tun immoo magaalaa giddugala gabaa qofa osoo hin ta'in magaalaan teessumni haala qilleensa illee badda daree ta'edha. Magaalaan tun dhugumatti magariisaa nama hawwattii silaa magaalota biraatiif fakkeenyi hin taate ati jettu maali magaalaa kanarraa? Yeroo baay'ee magaalaa Adaamaa osoo hin ta'in magaalaa Finfinneetiin bareeddi kan jedhani. Garuu kootaa daawwadha Adaamaan hedduu bareeddeedha. Fakkeenyi isiin ta'uu dandeessu magaalota biraatiif keessattuu miila asaanaa kana dhimma kooriidariitiin wal qabate magaalaan baay'ee jijjiirama guddaa agarsiisaa jirti. Magaalaa Adaamaatti yaadaan illee akka argetti ati hoo kanarratti maal jettu? Dhuguma moo wanti biraa? Dhuga. Fakkeenya magaalaa biraatiif maal dhaamta? Magaalaan biraa Adaamarraa fakkeenya fudhatuu ni dandeetti. Irratti jabaatanii akka hojjetan jedhu. Hayyee asumaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa galatoomii jedhu ni barbaanna. Jabaadhaa warri misooma kooriidarii illee qabatanii magaalaa keessa miidhagsaa jirtan hedduu magaalaa miidhagduu bareedduu taasiftanii jirtu jechuudha magaalaa Adaamaa. Sulula Qiinxamaa keessatti qofa argamu miti magaalaa gammoojjii keessatti argamtu taate magaalaa hedduu magariituudha. Suuraa bu'uuraa deebana viidiyoo itti aanu kan qabadhee isinii dhiyaate ta'a. Kanarraa isiniif qabadhee an Khalil ture. Harbour Miidiyaa Neetwoorkii irraa.